Ashamaa harka fuune jirra jirtummaatiiwwan chaanala keenya baga deebinee wal agarree isiniin jedha. Har'a waan addaa isa duraarraa adda ta'e tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. YouTube'n waan addaa tokko fide jechuudha. Waan namoota hedduu gammachiisee fi namoota hedduu rifachiise tokko fide jechuudha. Kunis chaanala irratti YouTuberoota xixiqqoo waan rifachiisu fakkaata. Maalinni subscriber kaawuntii lakkoofsa subscribe namoota lakkoofsa chaanala keessan subscribe isiniif godhan kana booda dhoksuu hin dandeettan seera jedhu YouTube'n baasee jira. Kunis borurraa eegalee gaggeeffama jechuudha godheera jechuudha. Kanaafuu ani gara kiyyaan waan kana itti gammadeen jira jechuudha. YouTuberoota hedduu of jijanii of dhaadaniif kun hamilee isaaniitiif waan tokko kan agarsiisu jechuudha. Akkasuma YouTuberoota xixiqqoof immoo dhiibbaa qaba waan jedhuun qaba. Kunis YouTuberoota xixiqqoo subscriberii hedduu hin qabne jechuudha. Namoonni subscriberii isaanii ilaalanii bira darbuu danda'an namoota 200 300 subscriber qaban bira darbuu danda'anii. Kanaaf mee update kana waliin ilaallaa siitingii dura tures waliin ilaallaa jechuudha. Mee amma YouTube Creator Studio keessa seenee isinitti argisiisa. Hordofaadha. YouTube update Google Support kana keessa dhaqeen isinitti argisiisa. Isa kana jechuudha wantichi akkuma argitan Creator update kana biratti kunoo as biratti bakka kanatti making subscriber count visible jedha. Starting July 29, channels can no longer hide their subscriber count on YouTube jedha. July 29 irraa kaasee YouTuberoonni hundi isaanii jechuudha channel isaanii irratti lakkoofsa subscribe nama isaaniif godhe dhoksuu hin danda'an jedha jechuudha channelli YouTuber. Kanaaf borurraa eegaltanii dhoksuu hin dandeessan jechuudha. Waan nama ajaa'ibu subscribe hedduu qabaatanis xiqqaa qabaatanis dhoksuu hin dandeessan jechuudha. Gara fuulduraa channelli maallaqa isin dalagdanis argisiisuu ni danda'a waan jedhu shakkii baay'ee YouTuberoota gurguddootti fidee jira jechuudha. YouTube'n yeroo gara yerootti waan haaraa fidaa dhufe jechuudha. Yeroo darbee akkuma yaadattan waan baay'ee update godhee waan haaraa fidaa ture jechuudha. Wanni haaraan fidas keessa hedduutu jira. An har'aaf akkasii qabadhe isaa garuu mee siitingii dura ture sun eessa akka ta'e mee irra deebi'ee waliin laallee isinitti argisiisa. Jalqaba Chrome keessa seentanii YouTube Studio keessa seentanii jechuudha. Siitingiin dura ture asiin ture jechuudha. Sana booda YouTube Studio kan jedhu kana kilik gootanii bantanii browserii tokko filattan jechuudha. Kan barbaadan ni filattanii kallattiidhaan achi isin geessa jechuudha. Karaa YouTube Studio keessanii isin geessa. San booda erga isin geessee mallattoo siitingii isinii dhuftu kilik gootanii banuudhaan jechuudha. Yoo bantan haala kanaan isinii fida jechuudha. Kun fakkeenyaaf amma namoota 53 subscribe kan godhan channel kun channel xiqqaa jechuudha. Channel kanas anumatu create godhee hanga dhiyootan jechuudha. Kanaaf dura eessa ture siitingii kana bakka kana yoo dhuftan yookiin as dhuftan jechuudha. Siitingii keessa yoo seentan asiin siitingii kana keessa yoo seentan channel kan jedhu bira yoo dhuftan bakki dura iddoon dura subscriber kaawwantii keessan visible yookiin invisible hide itti gootan jechuudha. As bira ture channel kan jedhu kana tuqtanii jechuudha. Garanaan as advanced setting kan jedhu kana yoo dhuftan jala kana jira. As bira akkana yoo gadi deemtanii ni jira subscriber count kan jedhu jira. Displays the number of people subscribed to my channel kan jedhu kun jira. Dura isa kana ture jechuudha. YouTube'n settingii kana asii kaasee ni jira. Kana booda settingii kana arguu hin dandeessan. Subscriberoota keessanis dhoksuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaaf updateewwan hedduu arguudhaaf karaan an dura seenessaniin seentanii laaluudha dandeessan jechuudha. Updateewwan haaraan ji'a ni dhufan jechuudha. Maybe Itoophiyaa keessattis jechuudha. Mastercardii yoo eegale YouTuberoonni hedduun qarshii guddaa akka horatan wanti haasamaa jiru ni jira jechuudha. Kanaaf haala kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Kan har'aaf jenne kanumaan goolabna jechuudha. Xumuree jira. Channel keenya subscribe gochuu hin irraanfatina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.